daawwattoota jaalatamoo fi kabajamoo akkam nagaa jirtu Colombia Heights dhufne jirra. CBS Pharmacy Central fi 37 ifaan gamaa suni Central gubbaa 36 Central Family Clinic Clinic Dr. Obsa Hassan dhufne. Central Family Clinic coming soon. Yeah. Asit dhufne business Oromoon biizinasii godhadha, nagada jalqaba, daldala, waa horadha, durooma, soorama jennee nam gorsaa baan. Dr. Obsaanis kan gorsaa bahee durii doktorii tahee nama hojjata hospitaal Ameerikaatii fi amma kamata kiyya maaliif hin jalqabne jedhe Central Family Clinic jedhee kilinikii arma banatee jira. Central Avenue karaan kun akka gadi kun 36 asiin 38 37 fi 36 jidduu jira dhiifama. Adreesiin kun 36 Central Avenue. Mekeessi seennee dubbisna Dr. Obsa akkam nagaa fayyaa. Nagaa anaa dhuf. Yoo akkam nagaa jirta. Akkam jirtan. Nagaa mee ol seennaa kiliinikan dhufne. Ayyee. Akka malee gammannee dhufne. Baga dhuftan. Akkasi biizinesa kan kee kana Oromoo wal barsiifna. Mee yoom jalqabde waan kana yoom asii baname? Hoggaagaa yoom jalqabde jettu akka nama leexaan taane yoom jalqabdan yoo jette bareeda. Yoom jalqabdan? Wanni jalqabni keenya amma bubbulle arraan tana isinis akka dhuftanii bika kana arguun uummata keenyallee tuutifachiisuu na beektaami. Akkas eebbisiisan tuutifachiisuun hoggaa amata midhaan facaasan kun gahee tokko ka dafee bilchaatu jira. Ka bilchaatu san ollaa hojii jirtu yoo ka'e dura bilchaate tuutifadhaa itti geessitaaf. Akkasuma. Osoo baniinsa guddaa itti geenya irraaf immoo isin dhuftanii bika kan nu laalu fayyaada. Yoomirraa jalqabdaniidha gaafin. Gaafin nuti jalqabne amma amata ji'oota hedduudha keessisaa hojjetamaa ture. Bikki kun akkanatti bareedee as ga'uudhaaf gaafa dura jalqabuun silaa namni dhufee dhukkee akkana ta'uu taa'u jee namni yaadu ture. Ammoo ji'oota meeqa booda irratti hojjennee as hin geenye. Hoggaa laaltu kaa keessisaa akka addaatti bareedaa walumaan ulaaluu dandeenya. Nu garsiisna. Amma akkaataan itti ol seentan kuni bikka namni dura dhufu eega dhufe booda akkuma asii gartan bikki kuni bikka taa'umsaa namni hanga nama kana firandeski jaanii nama fuulduraa jechuudha. Fuulleen mana kanaa bikka kana fuullee sii kana bikka kanatti namni cheekiin godhee keessummaa simatamanii asitti waan Minisootaan tun qabbana bunaa fi shaayinis achirratti hojjetamee achi kaayama. Hangasuu bikka kana ta'anii asi keessummatamanii achi booda immoo iddoo sanitti eeggatan jechuudha. Iddoo eeggannooti tuni. Waiting room bika jennuun. Kun egaa TV mataa isaa qabaa bikka mijjaawaadha. Bakki ijoollee namni qaba maatiin ijoollee taphachiisu. Bikka taphachiisu kanallee wal qixxeessaa jira. Kilinikii maatii waan ta'eef. Kilinikii maatii guutuu waan ta'eef. Televezyiinii illee qabanii bakka ta'anii daawwatan. Bikka kana ta'anii daawwatanii addunyaan maal keessa jirti kajoo asirra daawwachaa eeggachaa achi booda achiin gasseenan jechuudha. Osoo gadi hin seenne dura kun egaa firandeski jenneeni iddoo bikkatti keessummachiisanii. Kana bikki tun gaa bikka the first time hoggaa dhufan namni ittiin nama giriit godhu. Kilinikni Ameerikaa keessa jiru hedduun firandeski ni qaba. Kun immoo firandeskii tana adda wanni godhu hoggaa dura dhufan akka ilaalcha keenyaatti akka yaada keenyaatti namni tajaajilu doktara saba biraallee yoo ta'e immoo bikka dura dhufanii haloo akkam bultee maal haajamte namni namaan jiru san nama afaan keenya beeku ta'uu qabaadha. Kanaaf wanni kana point out godhuu barbaadeef iddoon tuni iddoo hoggaa dura dhuftu akkuma nama mana fi banatee ol seenetti afaan keetiin namni nagaa fuudhee si dubbise haajamtoota keenya waan isaan haajamanii dhufaniif ittiin keessummachiisutti ta'an. Yoo gamanoo ilaallu ta'e loogoo teenya ni beeytanii manni kun Central Family Clinicidha. Central irratti argamna ammaas Family Clinicii jiddugalaa jechuudha. Akkasitti fudhatamuu danda'a. Centraliin maqaa karaa gubbaa moggaafamee akkasitti qaba. Kun immoo asxaa nama keenyaas if keessaa qabu jira. Maatiichi jala ni gartanii, odaa ni gartanii. Odaan kun magariisa jechuun badhaadhina akka biraatti kan fudhanne. Badhaadhinni waan Oromoo ta'e. Ammaas magariisni vitalitiidha afaan Ingiliffaatti. Fayyaa hormaata. Waan hedduu if keessaa qaba sababa sanitti sanfilannee goone. Kun hundinuu gaa waan uummanni Oromoodhaa keessatti argu. Mee waan taksi gaafadha kilinikii
maatii sentraalii afaan oromootti deebisne yookaan kilinikii central family clinic. Family clinic fi kilinikii maal adda baasa? Okay, good. So maquma wanni guddaani kilinika jennaan medical clinic taanaani namoonni tokko tokko iddoo jiranii hojii ni baasa. Fakkeenyaaf Woodbury clinic jechuu ni danda'ani. Kilinikni sun tajaajila akkam kannaadha kan murteessu. Keenya kan nuti wanni family jenneen hoggaa bika kana jalqabnu hawaasni keenya akka faamilii keenyaatti fudhanneeti kamaatii keenyaati deebi immoo karaa fayyaatti hoggaa laaltu faamilii jechuun daa'ima amma dhalaterraa hanga namuun dalaalatan jechuudha namuun dalaalataa jechuudha karaa hedduutti hiikamuu danda'ama manni kun nama keenyaa nama hunda keenyaati nama Oromoo sabaa sablammii gaafa Afrikaatii dhufu warra Ameerikaa warra ollaa kana galu keessattuu ollaan tun irra guddina boordara Kolombiyaatii fi Noorziist Minneapolis jirra nu duuba garagaltee ilaalte uummata faranjiiti akka jirutti kan jiru yoo armaan gad deemte immoo Oromoonni manneen bitatanii asiin ilaa Brooklyn Park Bullock Center jiranii asiin olii tanaan immoo St. Paul jiranii Minneapolis hedduu kaluudha hedduu dhiyaataa kun rapid bileen illee fagoo miti san gubbaan ammaas Central Avenue karaa guddaa waan ta'eef hedduu mijooytuudha mangallaa gaariidha jechuudha. So sani family hoggaa jennu nama hunda asitti ilaalamuu danda'ama tajaajilamuu danda'ama. Garasin nun deemaa jirtan daawwachiisa. So daawwanni keenyatti fufaa kun egaa as keessa iddoo konferensiitii ammaaf walgahii tokko tokko as keessatti goggoona armaan gadiin yookaan gallaallu taate kuni general bathroom jennaani. General bathroomiin kun immoo bikkatti namni ittiin qulqulleessuu hanga taa'ee as eeggatu itti fayyadamu as keessa immoo baatruumii lama warra achi keessa hojjetu qabnaa jechuudha asiin akkana gallaallee warri gaafii qabdanii Dr. Obsa wajjin jirra gaafii fayyaa gaafii waan fedhe haa ta'uutii ka biizinesa gaafadhaa isinii gaafannaa doo jirru gaafadhaama waan isiniif deebifna kun egaa mijjuu qaba bikki kun agarta akkaataan itti ijaarame asiin achiini seennaa booda ni garsiifna namai akkanatti mana fincaanii kan biraati kunis as keessaanii asiin bikka kushiinaa yookiin bikkatti hojjettoonni as keessa immoo bikka dooktaraa fi narsiin workstation jennaan command centeriin keenyaasi asitti warri dooktaraa buufata guddaan jiddugala tajaajilaasi ammas to'annaafis hedduu mijjaa maaliif duuba kanarraa jalqabnee akka marma kana guututti exam room torbaa jira manni ittiin laalaman san keessa wanna jennaa kana fakkaata gaa iddoon hojii dooktaraa fi narsiidhaas keessatti hojii jira kompiitarri kun hundi sataaf ta'ee jira qophiidha hojiirra ooluu fi akkuma gartanitti jalqaba hulaarraa hoggaa seentanii hanga keessa daawwannuundi manni keessa dhumee jira immoo labsiin guyyaa baniinsaa sun eega labsamte booda baniinsa isaatiif uummata afeeruuf teenya ammaaf immoo tuutifannaa isin reefu jennee sanuma keessa jirraa jechuudha. So as maaltu baratama waa'ee barumsaa fakkaata? Kun waa'ee barumsaati. Waa'ee tokko University of Minnesota researchera nam lama wajji hojjenna. Klinika kana osoo hin ta'in akka Oromoo communitytti colorectal cancer waan sanii sagantaa tokko qopheessaa jirra. Sanii cancerii marmaaniif ta'ee cancer yaa. So canceriin maali? Canceriin hoola jaanii karaa tokkotti namni kun immoo goflaa jaanii goflaa kana namni irra guddina cancerii harmaattis ni ilaala. Kaansarii hoolaa jennuuni ammaaf. Kaansariin kuni keessattuu marrimaan guddaa yookiin colon cancer yookiin colorectal cancer ka jedhamu kana waan si ajaa'ibsiisu is the number one killer in the United States. Haa ta'uuti kaansariin kun immaas disproportionately uummata adiin taane hedduu miidha. Jechi disproportionally hoggaa jennu hizaabaan malee namoota adiin ta'in miidha. Waan kana ammaas preventable yookiin ittifamuullee ni danda'ama. Sun maaliini wanni kun urmii ol guddataniin deemaa yeroodhaan yoo screening yookiin laalaman qabamuu ni danda'a yoo qabamee yaalamuu waan danda'amuuf jecha is one of the preventable sanii wanni kun amma dura as dhufnee irratti waan hojjechaa turre effect waan adda addaa kun immoo viidiyootti jijjiiramee uummata Oromoo barumsatti jijjiiruu fi waan kana asirratti barreeffachaa turre. Bareeda waan gaarii. Waan gaarii asii baanee. As baanee garuu bikkitti asiin seenan asiini reefu as dhaabbachaa turre hoggaa seenan ka duraa exam roomiin duraa kana exam roomii duraa kana yoo kan seennu taate
Gaa yoo seentan iddoo isin dhayxan ka Ameerikaa keessa jiruun yoo irra caale malee irraa gadi hin qabu. Waan kun egaa exam room jaaniini yookiin siree irratti dooktarri nama laalu. Kutaa qormaataa kana keessatti waan networking yookiin karaa kompiitara waan qabu hundaa of keessaa qaba. Bikkatti harkatti dhiqatan kaabineetii bareedaa wajjin ammaas maal jenne family clinic jennee miti. Family namni keenya nama hedduu qabaa maatiidhaan dhufaa maatii babal'aa waan dhufuuf jecha keessi isaallee akkasuma bal'aa ta'uu qabaa jenneeti ruumiin isaallee babal'atee ruumii isaa babal'ifne dareen itti aantu tuni kanarrallee guddaadha yoo kanas kan laallu taate kun amma daranuu sanii kun akka malee bal'aadha. Kan ammoo as yoo laaltan kaabineetii qabnaa kaabineetii kana keessa procedure room wanti xiqqoo as keessa godhamuu dandeessu. Yoo kalloon nama baqaqte taate san hodhuufaa madaa namni qabu mataa sammuu kunuunsuu irratti hedduu nu gargaara waan barbaachisu hundi of keessaa qaba. Ammallee maatiidhaafillee bal'aadha bakka namni haadhaa fi abbaa akaakoo hojii yoo kan dhufu ta'e iddoo taa'an qaba. San qofaa miti maggaaraja yookiin dahannoo godhuudhaaf as gubbatti illee itti hojjechuuf irratti hojjechaa jira. Kana fakkaata gaamanni haalaani bareedaadha gaa bareeda haga marganetti akka malee guddaallee bareedallee. Guddinni isaa yoo inni itti fufee isinitti himete lameen duraa suni daree qormaataa lameen ka sadaffaa kana ka afuraffaa kana tarree kanarra sadii jira. Wanni hundi isaanuu meeshaan itti galee jira. Yoo asiin kan gabbuunu taate asiin yoo gabbuunu taate kilinika tokko wanni kilinika comprehensive yookiin kilinika guutuu ka goosisu tajaajila inni kennuu fi capacity inni qabu yookiin dandeettii inni qabu kana keessatti yoo asiin akkana gabbuunee ilaallu ta'e iddoon tuni iddoo laaboratoriitiif hojjetamte as keessatti mana boilii yookiin this is bathroom haa jennuun afaan ingiliffaatti mana qulqullinaa jennuuni asitti namni waan silaa kannuu qabu dhiiga fincaan ta'uu asiin kanna dhiiga hancuufaa kanaaf asiin kannanii as keessa yoo seenne isiniin garsiisaa kun iddootti eeggatanii yoo kilaabii warra dhufe taa'ee eeggatu kilaabii dhufe eeggatu as keessa ammaan tana kuni bikkatti dhiigni itti fuudhamu yoo laaltan amma tuni filabaatamii cheer jaaniin bikkatti dhiiga namarraa fuudhanii achi taa'ee harkarra kaayyatee akkasitti irraa fuudhan jechuudha. Asiin yoo kan seennu taate laaboratoriin keenya guddaadha. Ifaa isinii qabsiisa. So as keessa hedduu guddaadha. Amma laabii kilinika hedduu yoo namni dhaqee ilaale hangana guddatu. Hagas hin bal'atu. Keenya amma laaboratorii kana keessatti waan ammaaf goonu armaa achittuu ni gaha. Boodoggaa kilinikni kun guddachaa dhufe immoo bikkatti guddannu ni qabna. Uliidha firiija hedduutu as bikka kana garuu qaba. Maayikirooskooppii ni jira. Aarokleef jaanii sibiila tokko yoo itti fayyadamte sibiilli sun qulqullaawee sterilize jaanii afaan faranjiitti sterilize ta'uudhaaf aarokleef kana keessa jarmii hundi ajjeesee wanta ta'a. Kun immoo kun meeshaa EKG dha. EKG'n namni yoo laphee qomti dhukkubdee dhufe dhukkubbiin sun onneedha moo somba moo dafanii adda baasuudhaaf EKG kanaa godhama. EKG kanaan laalameeti qormaata dhawaata onneetiin yoo waan emergency taate erganii hoggin kaan immoo namni tokko yoo sarjarii ijaa barbaade pre-op jaanii waan jiru pre-op jechuun osoo sarjariin godhenne tokko dooktarri duratti ilaalamu fayyaa ta'uu ka jiru yeroo tokko nama rakkoo onnee qabu EKG kanaan laaltee pre-op san wal godhuu ni dandeessa jechuudha. Sarjariif qopheessite. So kana fakkaataa keessi isaatii ammatti wanni isaa hundinuu wal qixxaatee jira. Guyyaa silaa baniinsaa sanitti lafa keenyee namoota hundaa affeerree iddoo sanatti namni dhufee argee qophoofnee jirra gaa namni kun yoomittuu wanni kun eebbifamee hojiirra oolaa jettanii yaaddan. Sun gaafii gaariidha. Gaafii nuti halkanii guyyaa if gaafannu sunis yoomee jennee if gaafanne nuti keessi isaa dhume akkuma gartan kanatti keessi isaa hedduu bareedaadha. Keessi isaa hojjetamee dhume haa ta'u immoo wanni hafte biyya tana America has the best medical care but the worst health system. Maal jechuudha. Biyya tanatti biyya eegumsi fayyaadhaa hedduu dagaagina guddaa qabudha. Garuu
hisaaba ammalee qaaliidhaa simmaasi. Deebi ammaas health care systemii biyyoota dagaaganii warra akka Kanadaatii fi biyyoota Iskaandineeviyaa yookiin Awustiraaliyaa wajjin wal bira qabne health systemiin yookiin waraqaa wabii universal katee asii waan hin jirree fi wabii kana karaa adda addaatiin argatanii. So waraqaa wabii jechuun maalidha? Waraqaa hayyama moo inshuraansiidha? Health insurance. Amma biyyataan itti makiinaa oofuudhaaf maal nama barbaachisa? Inshuraansii qabaachuu qabda. Right? Ammaas doktora bira dhaquudhaaf fee for service, right? Maal jedhan ujuraa jaaniin kara keenyatti yommuu namni waa beeku tokko si qaqqabate ka nama shukkumaa haa ta'u ka cabaa deebisu haa ta'u kan moo dawaa Habashaa kana si gugudhee wanni ta'u waan harka kanituuf jira wanni ujuraa jaamte afaan Oromootti. Asitti immoo so amma inshuraansiin amma nuti jennu tun maali? Health inshuraansiin tun yoo ammaati dhuftee Dr. Obsaa laaltee yookiin amiin namoota as keessa hojjetu kan laaltu taate kisha kee keessaa baaftee waan hundaa'u kan laalamtu osoo hin taane inshuraansitti ergama wanni sun. Inshuraansitti ergameeti inshuraansiin suni guyyaa har'aa kanatti saanganaaf wanni ilaalame kana jedhamee itti ergamee isaan suni kafalani. Inshuraansiin sun namni hundi argachuudhaaf inshuraansii adda adda jira ammas ta mootummaa jira ta piraayiveetii jira. Mee Obsa namni amma Dr. Obsa namni hedduun kan nu daawwatu faatii waan akka beekta nagada fa daldala jalqabuu barbaade maallaqa ittiin jalqabu eessa argadha wanni akkasii kun qaalii yookaan wanni akkasii riskii gos kana qabdi lakkisii mootummaa fi hojjedhee yookaan ammoo kaampaaniif hojjedhee waa argadhu fedhaa fa'aa jedhanii waan akkasii faattu yaada. Nama biizneesii jalqabuu barbaadamoo ka sodaa qabuuf muuxannoo kan keerra wanni ati gorsitu maaltu jennee waan kana dubbannu. Wanta akka kaniin golobuu barbaadu reefu yoom bantanii kajoosaniin fixuu barbaade. Inshuraansii tana hundaa'u kilinikni kuni itti appilaayi godhee yookiin iyyannaa isaa galfateeti eega inshuraansiin kun kontiraata kan ta'e booda ati yoo inshuraansiin nuti kiliir taanee sana qabaatte dhuftee asitti tajaajilta jechuudha. Sunoo gaafa dhumetti boruus ta'uu mala baatiis ta'uu mala gaafa dhumetti nama yaamnee bika kana eebbifu sanii golobuu barbaade. Doktoroota hedduu keessaa ka jalqaba ammaa fi namaaf hojjechuu dhiisee ka dalagaa mataa ofii uumee namaa fi carraa hojii uumuu deemu Dr. Obsa Hassan hedduu si galateeffannaa yeroo keetiif daawwattoota jaalatamoo fi kabajamoo sagantaan keenya kanarra hagasuma ka waan kan waraabu nu gargaare innis ogeessa fayyaati. Huseen Abbanageessoo Bariisoo yookaan maqaan isaa Abbuu Xaroo jennan yookaan Abbuu Xaraaroo hedduu si galateeffannaa waan kana nu gargaarte fi daawwattoota sagantaan irraa hagasuma Dr. Obsa hedduu galatooma. Fayyaade. Gaafii qaba Hussein. Ayye galatooma. Fayyaada galatooma. Ayye nagaatti.